Akkam nagaa bakka jirtanitti nageenyi isinirraa jiraatu. Ammas waa'ee monkeypoxitti deebinee jirra. Dhukkubni kun maali? Dhukkubni kuni vaayirasiidhaan nama qaba. Inni kuni vaayirasii waan ta'e amma duras kallattii adda addaatiin haasofnee turre. Mallattoo akkam akka nama fidus katti aanutti itti dabarata. Haalli immoo yoo nama qabe nama tokkorraa nama kaanitti daddabru. It's usually contacts jechuun wal tuqinsaani keessaahuu wayaa uffatan, huccuu uffatan, yaa'an qaama keessaa yoo kan dhangala'aan qaamaa yoo kan wal tuqu ta'e keessattuu wanni akka dhiigaa, wanni akka goraraa kanaanii namatti daddabra. San waan ta'eef ammallee ammaas yoggaa cobaa afaanii fi funyaanii yoo qufaan yoo haxxifatan sunillee nama tokkorraa nama kaanitti dabarsuu danda'a. Mallattoon isaa maal fakkaata osoo dhukkubni kun namarratti mul'anne dura hoo waan akkam namni ofirratti arga ka jiru boqonnaa itti aanutti irra deebinaa jechuudha.